Yalla jaran akkam jirtu dhaguma keessanii fayyaadha. Egaa baacoo tokko isinii dhiyeessaa baacoo gabaabduu tokko. Nama lamatu jira ture. Tokko Tigireedha tokko Somaaleedha. Mana kiraa fudhachuu deemanii ishiin kireessisuun immoo Oromoodha fakkaata ati manaa sun jechuudha. Achi mana kaaniitti argisiiftee qarshii 1,000 jetti. Tole jedhanii toonni jedhanii walii galanii isaanii booda waraqaa eenyummaa gaafatti jechuudha. Waraqaa eenyummaa isaanii gaafattee inni jennaan inni sun akkuma sanitti Tigiree fi Oromoo Somaaleedha jedha. Isa Tigiree suniini 1,000 suni sittin kireessu jetti. Isa Somaaltichaan garuu 500 sittin kireessaa jetti. Maali garaagarummaan kun duuchi maal inni nama maal akkamitti akkas ta'a jedha inni Tigireechi. Nama sirriidha nan beeka nama ta'uu keessan nan beeka. Sinin garuu nama ta'uu keessanuu nan shakkaa jetti. Maal jennaan sinoo akkanatti wanni jettanii ta'u biyya keenyayyuu waggaa 25 guutuu humnaan kaan ajjeesaa kaan wanni jechaa kaawaa meeqa jechaa. Kun amma kana guutuu humnaan isin lafa keenyayyuu gadhiisuu diddanii mana kee immoo seentanii ta'u hin gadhiiftuu mana koo keessaa isin baatu jedhee tan si didee jetteen jedhama galatooma.